Oromoo ko jirtu baga jiraattannaaf jiraadha akkam jirtan nagaa jirtanii yaa Oromooti yaa salphannee oollee akkam gubannee oollee bidda rabbiin nu baaseera rabbiin galata argatu rabbi guddaan galata argatu lubbuun teenya baateetti dhugaa lubbuun nu baatee inni guddaan lubbuudhaan bahuudha homaayyuu miti warroonni naa bilbiltanii naaf dhibbattan illee galatoomaa xiqqoo ishee haala gaariirraan turre dhugaa dubbachuuf na dhukkube ture haala gaariirraan turre ammaaf immoo nagaan jira liiviin dhufaa liivirratti wal agarra lubbuun teenya bahuudhaaf lubbuun teenya baateetti anillee nagaa qaba riyyaan tiyya falmattuu illee nagaa qabdi ilvan warri biildiingii isaa irra jiran hundi isaaniitu nagaa qabanii waaqayyo nu baaseera baga ammallee baga rabbiin nu baase galatooma warroonni naa bilbiltanii sin jalaa kaasuu didemoo ifamaa sin injaa Oromootiyya egaa qormaanniin baay'atti biyya lafaa kanarra amaayyuu miti gaafa rabbi jedhemmoo qormaata kana keessa sin dabarra fayyaa ta'aa liivirratti wal agarra liivina dhufa nagaa ta'aa viidiyoo dalaguulleen barbaanne hadha viidiyoo baay'ee waan dalagee jiruuf asuma taa'ee too'ee garuumooyyuu eemuudhaan waatsaappiidhaan keessan tiiktookidhaan feesbuukidhaan dhuftanii ganniifaa maal ta'aa warra jettan obboleewwan keenya gannii fi falmattuu kan mudatee mukayyifiidha balaa mukayyifiitu dhoo'ee obboleewwan keenya biyya ormaa jirtan yeroo raftan mukayyifii kechan cheekii godhaa laalaa mukayyifiin sa'a 24 yeroo dalagu maabiraatiin dalaga waan ta'eef wantoonni akkana yeroo baay'ee ni mudata jechuudha biyyuma kana keessattuu suuqii kaampaanii guddaan kan gubatetu jira biyyaan jiru keessa abashaa baay'een kan dhumate fa'aatu jira jechuudha kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaadha mudannoon isaanii baay'ee nama gaddisiisa gargaarsa barbaadu yoo ta'anii uummanni Oromoo galaanaa in gargaarra baga rabbiin lubbuu keessan qofa oolchee rubbuunoo jiraattee hojjettanii argattu qabeenyi fixeensa ganamaati fixeensi ganama argite sa'aatiidhaan booda hin jiru isa qabeenya jechuun lubbuun namaallee akkasuma lubbuun namaa sekondii keessatti baati qabeenyi sekondii keessatti gubataa jechuudha kan ijaaruuf waggaa keessatti fudhatu baduuf garuu sekondii takka keessatti bada jechuudha baga rabbiin lubbuu sin baasa jedhaan obboleewwan keenya kanneen ni koomintii jalatti galatooma oolmaa gaarii qabaadhaa halkan gaarii qabaadhaa hirriba gaarii abjuu gaarii qabaadhaa nutis irra deebi'uudhaan baga rabbiin si baasee baga waaqayyoo si baasee siin jenna gannii teenya jabduu teenya siin jedha ashamaa harka fuudhee akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaa keenya galata waaqayyoo sinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa qabna egaa ganni oroo baga rabbi si baasee irra deebi'uudhaan dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee nama rifachiisudha jechuudha dhugaatti waawwamattu qabeenyi fixeessa ganamaatii qabeenyi hin dhufaa hin lufaa qabeenyi hin horatu hin badaa qabeenyi nama hin fidu namatu qabeenya fida malee kanaafuu lubbuun namaa yoo baate lubbuun namaa qabeenyaan hin bitamtu maallaqaanis lubbuun namaa hin bitamu kanaaf baga rabbi si baasee waan inni guddaan lubbuu keetii lubbuun keessan immoo gaafa jiraate qabeenya gubates hojjettanii ni fidduu abshir gannii teenya siin jennaan dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha egaa qormaanni baay'ee baay'ata biyya lafaa kanarratti qormaanni numa namatti baay'ata haa ta'uti garuu kan ishii baay'uma cimaadha jechuudha haa ta'u garuu homaa miti hin darbama waan hin darbine hin jiru yeroodhaaf illee waan hin darbine namatti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf illee nama miidhuu danda'a yeroodhaaf miidhamaa ta'uu danda'u garuu hin darbama jechuudha waan hin darbamne hin jiru kanaaf baga rabbi si baasee baga keessa darbite akkasumas immoo warroonni ganni arrabsitan jirtu jechuudha warroonni ganni arrabsitan maaluma isin gootee arrabsitu garuu dhugaa dubbachuu fi ganni nama dhuftu ganniin nama rakkate gargaartii ijoollee bira dhaabbatti kan rakkate wajjin rakkatti kan boo'e wajjin boossi kan kufe wajjin kufti hunduma wajjiniin boossi jechuudha hamma humna isheetiin guyyaa tokkoof illee nama biraa illee haftee hin beektu ilaa hanga dhufteetillee hojii asitti hojii eegalteellee ijoollees gargaarat hojjetti jechuudha kan hojii barbaadu hojii uumaa fi kan biyya ormaa biraatirraa dhufuu barbaadullee akkasitti fidaat hojjetti kana keessatti ganniin wanni ishiin arranfamtu fi yoo inaaffaadhaan maaliif akka ishii kanatti hojjechuu dadhabnee yookaan immoo maaliif nu caalte yoo ta'e malee ganniin badii tokkoyyuu ani ishii irratti hin argine jechuudha haga har'aatitti waan ishii waan tokkoyyuu badii tokkoyyuu irratti hin argine jechuudha
obboleettii keessan warri jaalattan obboleettii keessan kana bira dhaabbattanii jajjabeessitanii cimsitanii akka ishiin suuqii ishiitinis iddoo biraatti deebitu gochuu hin dandeessu. Inni guddaan ishii lubbuudhaan hafuu ishiiti. Namni ka hojjechuu yaadaa hin karoorsaa waan hundumaayyuu nan hojjedha iddoo guddaan jedhee yaada. Garuu immoo hojii san keessatti qormaan hin dhabamu, kufuun hin dhabamu, kufaatiin waanuma jiru kufaatiin ilmuma namaatitu kufee yoo hafeedha ilmi namaa tokko kan achitti yoo hafeedha malee kan kufe jedhamu kufee yoo ka'e kufe hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu immoo ishiin nama sababa qabdi, namni ishii hin beekne hin jiru. Akkasuma gaarummaadhaan beekamti, ganniin nama gargaaruudhaan beekamti malee guyyaa tokko ol baatee safuu cabsitee nama arrabsitee sirbitee waan garaagaraa taatee hin beektu. Kanaaf warri ganni arrabsitan warri bifa ishiitinis arrabsitan bifti ishii rabbi kenneef bareechee kenneef dhugaa dubbachuu fi ganni jechuun bakka bifaanii miti kan namni kan madaalamu keessan jechuudha. Bifa gubbaarraa bareedanii keessi yoo bushaa ta'e bu'aa hin qabu, inni guddaan keessa jechuudha. Keessa immoo qulqulleessee bareechee akka ishiin namaa naatutti ishii uume jechuudha. Kanaan immoo eenyumtuu ishii hin gitu jechuudha. Warroonni ishii arrabsan baay'ee na gaddisiisu jechuudha. Inaaffas akka ta'e hin beekama jechuudha warroonni ishii arrabsanii. Garuu immoo ganni kaateertii garuu haa ta'uti qormaata. Qormaannis gannama deebisu. Bakka kufanitti hafuutu nama qaanessa malee kufuun nama hin qaanessu jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Inni guddaan ishiin lubbuudhaan bahudha. Baga lubbuun kennuuf bahee jabaadhu siin jenna jajjabee nama eenyumaafuyyuu harka gadi hin qabatin. Qormaan kun narra ga'e jettee gadi hin qabatin. Namoonni tokko namoonni kaayyoo hin qabne waan barbaadan namaan jechuu danda'u. Wantoota hedduu namarra godhu namaafuu gaarii oolte gaariin argattu jechuudha. Namarraa gaarii argachuu osoo hin taane waan hojjettuun gaarummaan mataa ofiitiif gaarii ta'ee argame jechuudha. Bakka hundumattuu gaariin ofumaa fi baga rabbiin si baasee akkasumas warri ishii bira dhaabbattanii ishii jajjabeessitanii abshirii si gargaarra waan jiruuni baga rabbi si baasee jettanii kuwwan bilbiltanii kan gaafattan hundi keessanuu galatoomaa. Dhugaa kanuma namni kan waliif qabu kanuma malee waan biraatii miti. Baga rabbi si baasee baga rabbiin kana keessa si baasee suuqin isaa gubatu wanni barbaade haa gubatu lubbuun namaatu hin gubata lubbuun namaatu hin baagu yaa rabbi jedhe. Garuu immoo baga lubbuun kee hafee ati baatee baga liqaan kee gubate rakkoo hin qabu. Maaliif isa situ fide inni si fidu yoomiyyuu taanan mana keessatti kan gurgurtu suuqin banatte wantoonni hundi suni si deebisuu hin danda'u. Inni guddaan lubbuu keetiin haadha keetiif jiraachuudha siin jedha. Kana fakkaata hordoftoota keenya yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii godhaa sheerii godhaa isiniin jedha. Ganni yemmuu waan ishiin mul'atteef jechuudha. Guyyaa lama onlaayinii irraa ishii dhabee tiktook irraa dhabee jechuudha. Maal taatee boqonnaa fudhattee jedhee tanan callise jechuudha. Inni ammoo na dhukkubelleedha jette baga rabbillee si fayyise. Rifaatuu keessas hin dhukkubsatu. Rifaatuun badaadha. Baga rabbi si fayyisee siin jedha sumaani. Ani guyyaa lama onlaayinii irraa tiktook irraa dhabeen boqonnaa fudhattee sanbattan lamaan kana jedhee yoon yaadu kaleessa galgalammuuyyuu akkasii waan akkanaa kana dhaga'e jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waawumattuu lubbuun keessan bahuudha jechuudha. Isin waan hojjettanitti itti deebitu rakkoo hin qabu. Isiniin jedha galatooma ulfaadha warri nu dhaggeeffattan laayikii sheerii koomentii godha.